Eessa nama dhiiraa? Ani warra Cirooti osoo barnoota karaa Finfinnee deemu jiru na keessaa jiru. Duuba amma ijoollee qabamtee Eessa qabamte? Attu harkaa qabama? fuula isaanii ni beektaa? Eessa beeka? Maalittiin beeka? Maaliif beeka? Hanguma wanni harkatti qabamanii inni hanguma galuun. Qarshii 200 yoo naa kanatti sila na gammachiisa amma. Malee hin qabdanii jechuudha. Kun minuu godha sila akka qabudha. Okay, tanuma naa kan nuti himta. Tanuma qabda? Maaliif naa kan itti fakkeenyaaf? Fakkii fudhatu akka. Egaa tanuma haraamni jette gartee mi? Gargaari maa qaban? Ha? Gargaari maa. Habeela'ee nama rifate. Hambeela'ee waan harkee jechuufin si rifate malee waan hattuunis naaf ta'e saniifin si rifate malee si rifate. Habeela'ee nama rifate. Hambeela'ee waan harkee jechuufin si rifate malee waan hattuunis naaf ta'e saniifin si rifate malee si rifate. Marka kana ona kana laale. Onis kana na ko ta tuin di ring denda. Hin dandeessu. Agarte kana delegi jenis. Isum. Rabbi. Delegi te yo fade akare deleget bo ki tan jaratu ranyati ni bra ko tu. Abri ranyati yo jes isum. Akam mat jette kana deleget te shagate. Ati sibun ko ne namni bra te shanyatu yo isum. رفاتو لو في باتي الرحمة دلبي كل سوف توبت قلبي يا ملكنا ما بدا فبي Haji maal taate? Makiinaa cabee makiinaan irra cabte fireenumaan qaba. Fireena ugaa qabdu. Fireenni gabbu'a. Gabboon harkaa kutaa bara. Gabbu'a qofana banuu sin barbaachisu. Asiin hin laalayyee takka rakkineesii. Yoo sidhaamte qofa baatirii kana moorjeettaa irraa jijjiiruu si barbaachisa malee. Ayyee. Yoo ka fireenni sididu taate rakkoon miila irra jira jechuudha. Maalitti beekamu Muhammad meeshaa jijjiiraa Finfinnee irraa malee bara hin jiru ammaasi meeshaa. Maal obboleessoo haji kiyya ni jira bara meeshaa. Eessa jira kaa? Mana meeshaalee jijjiirraa konkolaataa Ismaartaa Tookaar fuula banaan harka bal'aan maamiltoota isaa keessummeessuun kan beekamu Ismaartaa Tookaar fedhii maamiltoota isaa guutuuf jecha meeshaalee jijjiirraa konkolaataa ooldii fi moodeelota ammaa hunda jijjiirraa meeshaalee konkolaataa biyya alaatii galchuun gurguruu irratti argama. Amma booda sababa meeshaalee jijjiirraa konkolaataa dhabuun rakkachuun hafee jira ja'a. Manni meeshaalee jijjiirraa Ismaart meeshaalee jijjiirraa konkolaataa Suzuki, Toyota, Nissan, D4 DV akkasumas Corolla fi Suzuki meeshaalee garaa mootaraa keessa jiran guututti kaamicha, kolloo, pistanaa fi akkasumatti illee zeeta mootaraa kan kana fakkaatan dabalatan goommaalee konkolaataa orijinaala baatirii konkolaataa umrii dheeraa qabu gaarantii wajjin ni laanna. Eessinummaan gama Ismaart dhufnaan waa takka illee dhabdanii hin deemtan. Arkuutu waa murteessaa hoottaati ilaalaa. Maal kana qofa faayaalee konkolaataa keessan ittiin bareeffattanis ni qabna. Hubadha gatiin keenyas madaalawaadha. Teessoon teenya magaalaa Harar arattanyaa masgida guddaa Imaamul Ahmad gaddabartee meetira 100 irratti gamoo Ismaart jalatti argamna. Dameen keenya lammaffaanis magaalaa Harar moobeelidha. Odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaaddan bilbila kanaan heloo nuun jaha. Bilbilli keenya duwwaa 952 dabalata duwwaa 937 5217 duwwaa 8 bilbila kanaan heloo nuun jennaan isin cinaa jirra. Mana meeshaalee jijjiirraa konkolaataa Ismaart Tookaar. garbicheesa akkan jallatu Jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan chaanaala waa'een Nuurooti. Egaa warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe biqiltuu tuutan tuqaa warreen ammoo duraan tuutan galatooma like heddummeessaa isin jenna yaada keessan ammoo koomentii jala nu barreessa. Sagantaan tu sagantaa naasuuti hangam takka namni waliif rifataa laaluu fi saniif kabajamtootaa fi hordoftoota keenya yaada keessan koomentii jala nu barreessa. Warreen mana keessan teessanii nu hordofaa jirtan galatooma isin jecha atiifuu keessattuu warreen jaarsa keessaniif hiraramtanii sambuusaa fi kana hunda gootan kuraabaata maarree kana hunda gootan galatooma isin jenna
ati ammoo mucoo dimtu dafiitii jaarsa keetiif timira dhiyeessi atis magaalatti sambuusaa dhiyeessi warreen mana keessan teessanii nu hordoon baatiin tun baatii araaramaati gaa baatii rabbii keenya itti dhiifama gaafannu baatii salaata fi ibaadaatti jabeessinu salaataan nu dabala salaanni nu dabalamus salaata shananan dura waajiba rabbii nurra godhe kun ammoo kan nu dhufu taraawwiidha warreen salaata taraawwillee dhaabbatee taraawwii salaatu rabbi nu agodu salaatu lele warra salaatu rabbi nu agodu ogeessi kaameeraa keenya teessa yaasin gamanaan ammoo naasiri jira yookaan ammoo baabujii sanii bakka hojjumtoota afurtuutu keenya amma booda sagantaan itti aanti hanga xumura sagantaa keenya nu faana turaa isin jennaa hangam takka namni oliif naasuu qaba laaluu fi wanni nuti gaafachuu deemnu haadha hiyyeessaa tan karaarraa waa kadhattu qarshii 200 narraa irra ta'e yookaan ammoo 200 barbaada Finfinneetti deemu deemaa hattuutu maallaqa na keessaa fuudhee hiyyeetiin laala intalti sun yookaan ammoo haati sun hangam takka nama maarifatti nama hiyyeessa taatee isii sadaqaa kadhattu sallaalu deemna nu faana turaa na feerraa keenya yoo nuuf isiin nuuf kennite badhaasa kaninaa fi hangam takka waliif rifandaa namni hangam takka naasu namni olii qaba sallaalu deenya hanga xumura sagantaa keenyaa nu faana turaa subscribe godhaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu maallaqa illee qabu beekteen imaltuun deema karaa Finfinnee kan maallaqa na keessaa fuudhani asumatti akkasumatti uffata gaaraa guddina attumuun silaa qarshii 200 naa kanatti jeetiin no jimaa sun ta'e maallaqumaan fedhan ijoollee qabda Bagan qaba kaaraan qaba Orang kaduri miti mallaqa adaban. kaaraan qaba Masih bereeda jedhamu qabaani. mas bareeda ijoollee mee qabdi Adda furuun dhaabati. Apa dikkaanii isaa. abbaan ijoollee ni jira maashaallah Adda furuun inni cina fudhata. Nama taanama dhiiraati. lakkee waan biraatti hin jirani obboleessa kee qaale waan ni leeyye Maal jedhani? inni Kakak. inni attuu hatee waan galuun dhabee kan inni jira yaako attuu seen attuun karraa Eessaati? Eessa inni? Eessa nama dhiiraa? ani warra cirooti osoo barnoota karaa Finfinnee deemu jiru na keessaa fuudhan Duba amma ijoollee qabamtee Eessa qabamte attuu harkaa qaba fuula isaanii ni beektaa? Eessa maalitti hin beeka maaliif beeka hanguma wanni harka qaba malee inni hanguma galuun qarshii 200 yoo naa kanatti sila na gammachiisa amma Akhir belum. Yoli saya. hin qabdu Orobbis yaalaa subhaanni. Akka duraanitti miti mindaa kan ijoollee achi dabarsanii beektaa? Abu wallahi. Sanii kubbaatii. Amma ani kamu bisa masa gure. ayye Wallahi amma gobe kan nama da selasitin kan ne. maallaqa firaan qabne malee sila naa kanni ta'a Selasitin kan. galatu dhugaa kee ta'u laala namaan na keessaa fuudhee Anda kira ufte dabda selai. Anda kira ufte dabda selai. abbaan ijoollee isa jira nama jira mana jira Ini mana jadi? ijoollee mee qabdi ijoollee mee qabdi An? Aku ringkau. okay ijoollee asitti asuma gurgurtaa Eh. Kan dia. rakkoon koo kaa rabbiin ani summaan tiyya akkanumatti daleedee na guddistee beekte barnootumaan baradda jeetti jijjiiramu osoo deemu kun na keessaa fuudhani atis kaa galatoomi silaa qabaatte silaa qubii kan nuu baatte naaf kan itti galatoomi siin jaa Sabar dah. Finfinnee yuunivarsiitii Finfinnee nagee achitti hin deemu jira namarraa illee naan arkitu Oh, semua sama kawas kan. Namni amma waan namaan kan nu godhu. namni ammoo waan namaan kan nuyi Namni amma waan namaan kan nu godhu. maaliif akkasiisa namni garaa jabaate Dulu kana kan hin beeku. fakkeenyaaf ammaa taati jima gurgurtaame warri akkana fooqii qabu kana gizee akkana fooqii kana jala teessu rabbiin hoo ana hoo fooqii kana naaf maaliif hin kana neettee gadditee ni beektaa Kayak jauh malah gaddu. rabbiin hoo ana hoo fooqii kana naaf maaliif hin kana neettee gadditee ni beektaa Kayak jauh malah gaddu. ati hoo jireenya keetitti kaa Gaddu. maaliif Gaddu.
Anis kaisa kan rabbi na kan jangan. Isa ti ay do fi. Isa kan deti rabbi na kan naka. Malee hinaafaan wanta taatu. Nama ammaatu hinaafaa? Kawa. Kenapa kawa? Apa pada berani na? Haadha eenyuutiin siin jaasila? An? Ada lu roti nanti. Namni ammaa waa namatti kanu silaa qubiin akka nu baate namaaf kannita galatoome yeewummaa. Kamu, kamu. Ubinya ada kan kan ni. Akkamitti goote? Jiru tu no. Jiru jiruudhaaf ijoolleen ni baratti silaa? Maashaallah. Oke galatoomi gaa akkas taana. Haadha gurbaan kun sitti kennu kaa dukkaanaa kun? Namummaa waa nama kennuun jiru jechuudha. Nama kujoota tumaria lu jadi nak kan nanti. Fooqii tana jalaa afaa ka'ii siin hin jaani? As jalaa ka'ii takka siin hin jaani? Asumatti gurgurataa jechuudha. Ka'ii siin hin jaani? Jadi video yang kira. Asal tahu hijabu tu yang kira. Isaafuu abbaa fooqiitu fu. Fakkeenyaaf ammaan namni osoo makiinaadhaan deemu fa'aa bishaan namarra naqa makiinaa namatti ari'ee abbaan fooqiin fa'aan inni Kabuan apa sih? inni kun. Isa na jadi itu isa. Hah? Dulu isa. Mondimmu Fayyisaati? Nama nagiat. Ayyee dalagaddaa jaa? Nama aku boleh nama dah. Nama hatu. Okay. Inshallah khairidha. Itu khairu. Makiinaa maaliif hin qabaanne jettee hin gaddine takkaat? Makiinaa maaliif hin qabaanne jettee? Berpinti yo. Nah kan ini pada. Nah kan ini. Warna mati malam ini nak. Berpinti yo. Nah kan ini pada. Nah kan ini. Warna mati malam ini nak. Rabbi ati ni feeta Rabbi siif hin kennine maaliif hinaaf? Malam ini nak. Itai dong juga. Apa kan Nelson? Itai dong. Jadi jadi enak juga. Nak kan Nelis. Dua tina makan ada Rabbi siapa? Maashaallah wallahi lazim galatoome ayyeen hin deemani namatti bilbilteellee naa fidaa jechuun hin qabdu qarshii 200 qubii qabalta malee silaanumaa kannite jimaan araab seeyyaa haruma kanatti ciniichaachaa deema beelallee anuma jira maaliin godhe dubaree naqishaa fuudhanii Ayyee galatooma. Waan biraa kan nyaatan hin qabduuti. Ayyee galatoomi. Okay. Galatoomi. Sagantaa somanaa dalagu jira. Kaameraan achi keessa jira. Akkasii. Saniifuu rakkoon qabu galatoomi. Fakkeenyaaf nama harka qalleeyyiidha. Si galee san laalu jiru. Namni harka qalleeyyii fiiguu jireenya isaa jijjiiruuf fiiga hangam takka garaa namaa laafaa yookaan kaan ammoo innummaan sun dabarsee hangam takka qarshii namaaf kennaa san laalu jira. Saniifuu qophiin sagantaa soomanaati badhaasa qabda. Nama rifateetu. Nama rakkateetu nama rifatu. Kan rakkate kan jaarri eessaa nama rifatu. Namni rakkatee hin beekne. Rakkatee hin beekne maal nama rifatu. Habeelaa'een nama rifatu. Hambeelaa'ee waan harkee chuufiin si rifate malee waan attuunis naaf ta'e. Saniifin sirri fadde malee sirri fadde. Habeelaa'een nama rifate. Hambeelaa'ee waan harkee chuufiin sirri fadde malee waan attuunis naaf ta'e. Saniifin sirri fadde malee sirri fadde. Waan rakkatee jirtuuf. Okay, fakkeenyaaf qubiin kan nadhee jetteeti. Silaa qubii san kannachuu baatte firraa qabaatte naaf kan ita. Qubiin dhiisi waan qallaadha. Qubiin jechuun maqumaaf maleessa qallaadha. Kan qabeenya guutuun qaburraa abbaa mana fiyyaatu gongora naqanii. Inni nama jeesee ashallee galee jiru. Osoo barbaaddees dhugaa naa eebi barbaada. Yeetaama guddisu jirta jechuudha. Mataa namaa 13 as taa'ee guddisu jira. Mataa namaa 13 jechuun waan maabarri naa beekee aanaan naa beekee jiru. Haadha eenyu ta'e? Haadha eenyu jaamte jechuudha.
Amma siifin deebi'a. Amma karaa tolaatti deebinee. Aarenyu jamta. Ni jira. Maqaan isaanii ni jira. Ammoo haadha faamii kamaadha. Haadha faamii kamaan. Ijoollee 13 guddisuu jirta jechuudha Haadha teessee. faamii haadha faamii. Ijoolleen barattee? Barachaa jirte gosootee karaatu jira. Bakaraatu jira. Ayyee. Kan mana kiyya afur diiganii dhabamsiisanii godaanaa ta'ee jogola jala galee ilmaan kiyya taa'ee guddisa. Bakka Idda kana turre jechuudha. Uummanni bakka hedduu uummanni jirutti taa'ee jimaa guddoochuu dadhabeetiin asii abbaan asii wandimuu fayyisaa kun gargaarsa naa godhee bakka kanatti akka ittiin tuqanne jeeni mana huraatu jedhu asii na faaya. Amma 8 asiin jira. Duraan si kaasu turan jechuudha. Eenyuun na dhiisa asitti. Eenyuun na dhiisa gaggaachaan qabeenya keessa. Ammoo ammaas isaanummaan sanuu rabbi haa godhu baguu keessa akka eenyuun na dhiisaa jira. Mazagaa Jumaanuu rakkina kee gizeemte booda. Na dhiisaa jira. Okay, gala. Kaan 8 karaati, kaan 7 karaa, kaan 7 karaa, kaan 5 karaati. Cufa ijoollee ijoollee jala hojjetu. Okay, galatoomii badhaasa qabdu waan wantoota nu gooteef badhaasni keenyallee yoo sitti xiqqaate ammoo dhiifama nu godhi. Saniifuu badhaasa qabda qophiin qophii soomanaati. Namni hangamta naasuu walii qaba. Sababni isaa baatiin tun baatii araaramaa baatii rabbii keenya dhiifama itti gaafannu baatii itti wal gargaaru. Baatii ollaa fi kana fa'aa itti gargaaran. Mee fakkeenyaaf wanni ati dhaamtu mee ummaatii akka nama tokkotti nama osoo qabu, osoo fooqii qabu, osoo gamoo bareedaa qabu, osoo makiinaa qabu, ollaa isaan gargaarre. Ammaas rahima jabeessine maal laamtaame? Namni ogguu rakkinni jiru san hangaafa rakkinni kasin dhaggeeffatan san namicha gaafas nan gargaaree nama kiyyattuu beeku. Gaafa rakkinni si dhufe jechuudha. Rakkinni abbaa mana kiyyaa nama jeesee mataa nama sadiin ala ba'een san. Sirri kiyyaillee ni muraan jaa. Ammoo sirri kiyya na gargaaraa jira. Alhamdulillah. Abbaa kiyya rabbi rahmataa godhu haadha kiyya rabbi rahmataa godhu fi mana du'an. Obboleeyyan kiyya biyya uumaa gurguree kan na taraffachiisa. Obboleessa kee jechuudha. Sirri jechuudha. Waan akkas taateef jecha ammoo ilmi namaa takka kutatee nama hojjechiisuu qabaan jaalladha. Maashaallah, Allah iddile. Rabbi sitti haa kennu. Ilmi namaa takka kutatee takka nama hojjechiisuu. Sanii barbaadaan akka tajaajila. Galatoomii, hedduu takka galatoomii. Abbaa mana kiyyaa bira dhaqee takkaan siitu ba'a. Abbaa mana kiyyaa bira dhaqee waan manni kiyyaa afur diigabee qabeenya hacee jiruuf. Ati qarshii dhibba kanaa kan fudhadhee akkaan qabu seeti abbaa mana kiyyaatti kannee qullaa ol deebi'e niin qabatti hin qabu ogguu moobil dhaqe himaa gara keessatti wal fi Dagda kafaga wudu mobili na beeti maal taate naan jette yaa ko kanatti waan hin galuun dhabeenje qarshiin kana kan qarshiin dibbisan gaara na fakkaate duuba qarshiin dibbisa kittiin intala sana eegaa akka deebisee fi natti akka biraatitti akka biraa godhee quraana qaraate quraana islaamaa amma kaa bakka qaroo jirra amma qaroo jirta amma qaroo jirra okay sila quraana nu qaraate quraana badaas si kanina haa ta'u garuu rakkoon qaroo jirta mire fidiif rakkoon qabu kunis baatii soomanaati maashaallah jabaaduu qaree baatiin tun baatii soomanaati Ramadan karim sinjana badaas kee tukuni galatoom sinjana oh kunis galatooma okay kunis baatiin tun baatii Ramadan keessa wanti keessa bu'ee quraana keessa bu'ee Rasul keenya alayhi salatu wasalam gaafa rabbiin rabbusu ikraa jeen qara jechuudha. Saniifuu eegaa qara'u jiraate halkan badaasa keetii kunis oodha fudunirra. Maashaallah. Maaltu si dhagahamee fakkeenyaaf badaasa harkatte kanaaf? Ay, lubbuun gammachuun soora nama kuusaa harkatti meeqaan jenne. Faxara toleeraa ban gaafatanii. Galatoomu namni keenya ganaafuu oluma jechuudha. Saniifuu yoon fi gaarii dalaydee gaariitu harkattaa jechuudha. Yoon fi rabbi biratti illee yoon fi gaarii dalaydee jannata seenta. Ilma namaa biratti illee yoon fi gaarii dalaydee gaarii harkattaa jechuudha. Kanumaan akkas teessan wallaahi nama tokko kanumaan akkas teessan waan hin qabu kannaa biraan. Galatoomummaati. Ramadan karim sinjala. Inshallah warra baranaa kan bareedduu bagatti keessa. Ayyee. Amiin. Anis naa kan ilmaan kiyyaas naa adiisu. Amata gaarii nu haa godhu qaba. Inshallah. Galatoome ayyee. Gurguradhu ofirraa. Ayyee. Dhaabbadee mi'oofu taraabiin akkana suuta sagalee gajjee si gaafachuu jira. Eessarraa dhufte?
Namarraa naannoo tokko qarshii 200 fada. Isiin waan qabdu? Asii galtanii asii jirtanii? Amma waa takka illee naaf hin argitu ture. Gargaara. Meeqa fa'a isin gargaarani? Amma waa takka illee harkaan qabdu? Rabbi sitti hin beeku? No, ansumaan gaafa dhedhiisi nama biraa. Nama biraa nan dhageessisini. Atummaa yoo qabaatte malee nama biraa nan dhageessisini. Okay, warra gaara mul'ataati? Maashaallah. Isin ilmoon teeteeti? Ilmoon teessiti? Maaliif aduu keessa jirti duu? Aye, wanta fakkeenyaaf waa si gaafadhu namni as jalaa kaa isin hin jiru gisee sana isa reetan ta'u isin gisee kaa isin hin jaamu fakkeenyaaf ho'iin si gaafadhame ati as teessee fakkeenyaaf namni makiinaadhaan akkana gisee deddeebi'ee yookaan immoo fooqii ijaarratee bakka kana jireenya keessatti takkaa gadditee hin beeku yaa rabbi kiyya maaliif na uumtaa jettee. Rabbiin naan kanneen eessa maaliif hin beeku? Rabbiin naan kanneen kana maatti maal sinaati? Rabbiin naan kanneen eessa maaliif hin beeku? Rabbiin naan kanneen kana maatti maal sinaati? Namatti maaliif hin aareetta? Qabeenya rabbii torkaa qaba. Manni naa kanneen eega malee. Manni naa kanneen eega malee kana maata maata. Isii gaafa dhumee ni qabdi isin? Amma maallaqa takka illee irraa qabdan? Dhugaa? Okay, galatoomaa. Jettaniire?